Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonguba uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Eebila 11 oduu guyyaa irraatiif qaban kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Humni hoogganaa nageenya magaalaa Aksuumiin durfamu musliimoota salaata Jum'aaf walitti qabaman irratti haleellaa raawwate. Trump mariin nagaa yoo fashalaa'e waraanni xumura argate jechuun doorsisanii. Biraazil USA irraa meeshaa waraanaa 1100 olii fi qoricha sammuu nama adoochu toonii 1.5 to'annoo jala oolche jette. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee filannoo marsaa jaaffaa Jibuutii injifatanii. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Yuugaandaa Muhoozi Kainerugaba Turkii waliin mari'achuuf haalduree doolaara biliyoona 1 kaa'anii. OFM dambalii gonguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Humni hoogganaa nageenyaa magaalaa Aksuumiin durfamu musliimoota salaata Jum'aaf walitti qabaman irratti haleellaa raawwate. Haleellaa humnoonni nageenyaa musliimoota magaalattii irratti raawwatan kanaanis masjiidni miidhamee quraanni kabajamaanis jijjiirameera. Haleellaa humnoonni nageenyaa musliimoota magaalattii irratti raawwatan kanaanis masjiidni miidhamee quraanni kabajamaanis jijjiirameera. Naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti guyyaa kaleessaa humni hoogganaa nageenya magaalattiin durfamu musliimoota salaata Jum'aa raawwachuuf walitti qabaman irratti haleellaa cimaa raawwatee miidhaa dhaqqabsiisuu jiraattonni ibsaniiru. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argametti musliimoonni yeroo salaataaf qophii godhanitti gareen hoogganaa nageenya kanaan durfamu sagalee guddistuu dabalatee meeshaalee salaataaf hawaasni musliimaa itti fayyadamaa jiru saamanii fudhatanii. Haleellaa hooggansa mootummaatiin durfamee isaan irratti raawwatame kan hordofee musliimoonni erga salaata raawwatanii booda gochicha balaaleffachuun mormii kan dhageessan yoo ta'u, kanumaanis qaamoleen duraan saamicha raawwatan kunneen uummata irratti humna fayyadamuun haleellaa bananiiru. Haaluma kana keessatti haleellaan garaagaraa musliimoota irratti raawwatame namoota miidhaman keessaa 2 irratti miidhaan cimaan kan dhaqqabee ta'uun himameera. Qaamoleen nageenyaa kunneen dargaggoota magaalattii waliin ta'uun masjiida musliimoonni magaalattii kireeffachuun itti tajaajilaman kan bakka Indaabaawaa jedhamuun beekamutti argamu cabsanii seenanii imaamota masjiidaa dabalatee musliimoota masjiidicha keessa jiran ulee fi dhagaadhaan rukuttaa cimaa irratti kan raawwatan yoo ta'u, quraana qulqulluus cicciruu jiraattonni achinatti himaniiru jechuun Meembar TV gabaaseera. Dabalataan haleellaa kana booda magaalaa keessatti sakatta'insi manatti gaggeeffame musliimoonni hedduunis miidhamaniiru. Manni maree wal'aanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay kan Maqalee buufate haleellicha ilaalchisee ibsa kenneen taatichi qaama dhimmi ilaallatu beeksisuun booda humni nageenyaa dabalataa bakkoota biroo irraa garas ergamu himeera. Namoonni haleellichaan miidhaman magaalattii keessatti kan argamu hospitaala Qiddist Maariyaamitti yaala argataa jiraachuu kan ibsame yoo ta'u, namoonni kaan fooyyee argachuun galanillee 2 garuu miidhaan isaanirra dhaqqabe cimaa ta'uun ammallee yaalarra jiraachuun ibsame. Hanga gabaasni kun qindaa'etti biiroo irraas ta'ee qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Tigraay irraa dhimma kana irratti ibsi kenname hin jiru. Magaalaan Aksuum akka Itoophiyaatti bakkoota miidhaan qaamolee mootummaan deeggarsa qabu musliimoota irratti itti raawwataman keessaa tokko ta'uun kan beekamtudha. Magaalli Aksuum iddoo akka masjiidaaf awwaalcha qabaachuu dabalatee iddoo musliimoonni mirgi namoomaa isaanii itti qormaatamu yoo ta'u, bara darbe sababa uffannaa isaaniif barattoonni dubara musliimaa gabatee barnootaan ala kan itti taasifaman ta'uun yaadannoo as galuuti. Trump mariin nagaa yoo fashalaa'e waraanni xumura argate jechuun doorsisanii. Mariin nagaa murteessaan Ameerikaa fi Iraan jidduutti Paakistaan Islaamabaad keessatti wal dhabdee ba'aa jiddu galeessaa keessatti uumame salphisuuf kaayyeffate jalqabuuf sa'aatii muraasni wayitaa fe'ee jirutti yaaddoo fi abdiin addunyaa wal makaa jira. Mariin nagaa murteessaan Ameerikaa fi Iraan jidduutti Paakistaan Islaamabaad keessatti wal dhabdee ba'aa jiddu galeessaa keessatti uumame salphisuuf kaayyeffate jalqabuuf sa'aatii muraasni wayitaa fe'ee jirutti yaaddoo fi abdiin addunyaa wal makaa jira. Mariin kun yoo hin milkoofne tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Tiraamp yoo hin taane waraana kana karaa tokkoon yookiin karaa biraatiin ni xumurra jechuun doorsisuun dura yeroo dhiyootti Strait of Hormuz akka banamu hayyama Iraaniinis ta'e hayyama Iraan malee jedhanii. Jilli Ameerikaa ittaanaa pireezidaantii J.D. Vaansiin durfamu gara Paakistaan imalaa jira. Gareen kun dippiloomaasota ijoo kanneen akka Jared Kusharii fi Steve Witkoff of keessaa qaba. Vaansi yoo nu gowwoomsuuf yaalan marii hin fudhannu jechuun akeekkachiisaniiru. Jilli Iraan afyaa'iin paarlaamaa Muhammad Baagdad Galiba durfamu dursuun Islaamabaad ga'ee jira. Iraan Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuu fi qabeenyi isii dhoorgame gadhiisisuun mariin kun akka jalqabuuf haalduree taa'e keessatti. Ameerikaa fi Iraan jidduutti torbee 2 dhukaasa dhaabus lola Israa'eel fi Hizbollaa jidduutti Libaanos keessatti itti fufee jira. Haleellaa qilleensaa Israa'eel raawwatteen qaamoleen nageenyaa mootummaa Libaanos 13 galaafatamaniiru. Israa'eel fi Ameerikaan dhukaasa dhaabuun kun Libaanos kan hin dabalan yoo jedhan, Iraan ammoo Libaanos qaama waraana kanaati jetti.
Gama kaaniin ittaanaan pirezidaantii Iraan jalqabaa waliigaltee kan danda'amu yoo mariin Ameerikaa Fariist irratti hundaa'e qofa jedhanii marii murteessaa Ameerikaa waliin taasifamuun dura ittaanaan pirezidaantii Iraan jalqabaa Mohammad Reza Arif Al-Duree biyyoota lama jidduutti waliigaltee irra gahuun danda'amu ifatti beeksisaniiru. Ittaanaan pirezidaantii Arif ergaa fuula X isaanii irratti dabarsanii mariin kun kan milkaa'u yoo Ameerikaan dantaa biyyaalessaa mataa isii dursite qofa ta'uu ibsanii. Bakka bu'oonni Ameerikaa marii kana hoogganan fedhii biyyaalessaa isaanii fi nagaa idil addunyaa irratti hundaa'uun yoo socho'an waliigaltee wal fayyadu irra ga'uun ni danda'ama jedhanii. Yoo mari'anne waliigaltee gamalachuu fi addunyaaf bu'aa buusu irra ga'uuf carraan guddaan jira jedhaniiru. Qondaalli kun itti dabaluun Ameerikaan dhiibbaa Israa'eliif harka kennuu akka hin qabnes akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee qaamoleen marii kana hoogganan dantaa Israa'el yoo kan dursan ta'e waliigalteen irra akka hin jirre ifa godhaniiru. Faayidaa Israa'el yoo keessummeessine waliigalteen hin jiru kana amannaa humna guddaadhaan tarkaanfii ittisaa keenya itti fufuuf ni dirqamna jechuun akeekkachiisanii. Ibsi kun kan bahe wayita Ameerikaa fi Iraan Paakistaan magaalaa Islaamabaad keessatti marii fuulaa fuulatti gaggeessuuf qophaa'aa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp imaammata Ameerikaa Fariist jedhuun waan beekamaniif qondaaltonni Iraan dhaadannoo kana fayyadamuun jila Ameerikaa dhiibbaa Israa'el jalaa bilisa baasuuf yaalaa jiru jedhu xiinxaltoonni. Iraan mari'achuuf qophii ta'uu isii yoo agarsiiftu bu'aan isaas ijjannoo Ameerikaan minjaala marii irratti qabdu irratti akka hundaa'u ergaa ifa ta'e dabarsiteetti. Biraazil USA irraa meeshaa waraanaa 1100 olii fi qoricha sammuu namaa haadoochuu toonii 1.5 to'annoo jala oolche jette. Aangawoonni Biraazil yakka gurmaa'e irratti xiyyeeffatee hojii waloo haaraa jalqabuu isaaniitiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa fi daldalli qoricha sammuu namaa haadoochuu USA irraa haalaan dabaluu isaa gabaasanii. Aangawoonni Biraazil yakka gurmaa'e irratti xiyyeeffatee hojii waloo haaraa jalqabuu isaaniitiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa fi daldalli qorichaa sammuu namaa haadoochuu USA irraa haalaan dabaluu isaa gabaasanii. Barreessaan gibiraa Biraazil Roobinsan Baareeroos jimaata darbe akka jedhanitti ji'oota 12 darban qofa keessatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa 1100 ol USA irraa qabamuu isaanii ibsaniiru. Kormaana jalqabaa 2026 caamsaa hanga adoolessaa qofa qondaaltonni qoricha sammuu namaa haadoochuu toonii 1.5 ol aangawoota biyyattiin to'atamee jira jedhanii. Biraazilii fi USA yakka gurmaa'e ittisuuf waliigaltee haaraa Biraaziliyaa keessatti mallatteessaniiru. Biraazil sirna daataa haaraa meeshaa waraanaa Ameerikaa irraa galfamu hordofu eegaluu isii beeksiste. Sirni kun daldala seeraan alaa to'achuuf gahee wal'aanaa qaba jedhame eegama. Oduun kun kan bahe yeroo waldhabdeen dippiloomaasii fi daldalaa biroo Ameerikaa kibbaa keessatti hammaataa jirutti. Kolombiyaan waldhabdee daldalaa biyyoota lamaan jidduu jiru hammaataa dhufuun meeshaalee Ekwaadoor irratti taarifa gara 100tti ol guddifteetti. Yaadni waldhabdee pirojektii albuudaa Peeruu irratti uumame furuuf dhiyaate mormii uummataatiin kufaa taasifamuun dhagahameera. Pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee filannoo marsaa jaaffaa Jibuutii injifatanii. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee filannoo biyyattii gaggeeffame injifachuun biyya gaanfa Afrikaa tarsiimawaa taate kan tarmii jaaffaa walitti fufiinsaan gaggeessuuf injifachuu isaanii as Sanbataarraa beeksisaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geellee filannoo biyyattii gaggeeffame injifachuun biyya gaanfa Afrikaa tarsiimawaa taate kan tarmii jaaffaa walitti fufiinsaan gaggeessuuf injifachuu isaanii as Sanbataarraa beeksisaniiru. Akka bu'aa filannoo ibsameetti Geelleen filannoo pirezidaantummaa jimaata gaggeeffame kanaan sagalee 97.8 argataniiru. Akka ragaa ministeera keessaa biyyattii mul'isutti morkataa isaanii tokkicha kan ta'anii fi uummata biratti baay'ee kan hin beekamne Mahammad Faaraa Saamaataar sagalee 202 qofa argatanii. Pirezidaantii Geelleen manguddoon ganna 78 osoo bu'aan filannoo hin ibsamin fuula miidiyaa hawaasaa irratti irra deebiin filatameera jechuun maxxansaniiru. Geelleen biyya xiqqoo namoota miliyoona tokko qabdu kana waggoota 27f abbaa irrummaan bulchaa jiru. Argama tarsiimoo Jibuutii fayyadamuun biyyattii jiddugala waraanaa fi daldala yabalaa idil addunyaa gochuun beekamu. Biyyi bal'ina lafa iskuweer kiiloomeetira 23 qabdu kun buufata waraanaa Faransaay, Yuunaayitid Isteet, Chaayinaa, Jaappaan fi Xaaliyaanii keessummeessuun faayidaa diinagdee, nageenyaa fi siyaasaa olaanaa argataa jirti. Geelleen filannoo bara 2021 mormitoota hedduu irraa dhoorgaan itti taasifame irrattis sagalee 97 waliin injifachuu isaanii ni yaadatama. Waggaa kana keessa aangoo gadhiisuuf kan karoorfatan ta'us wayya'iinsa seeraa sadaasa darbe taasifameen daangaan umrii pirezidaantii waggaa 75 ture akka ka'u taasifameera. Sababa barfata banamiinsa buufataalee filannootiin buufataaleen tokko sa'aatii tokkoof dabalataan banaa turaniiru. Ta'us namoonni Jibuutii keessa jiran eenyu akka injifatu shakkii hin qaban turanii. Eegumsa cimaa jala ta'uun Geelleen gabaajee maqaa isaanii AOG jedhamuun kan beekaman haadha warraa isaanii waliin kan kantiibaa magaalattii sagalee kan kennan yoo ta'u, Simaatar immoo ganama dura sagalee isaanii kennaniiru. Geelleen gaazexeessitootaan eeyyama waaqaatiin as geennee jirra kunis injifannoon akka xumuramu abdiin qaba jedhaniiru. Geelleen magaalaa guddoo biyyattii
poosterii beeksisa dhiyeessiitiin kan guutan yoo ta'u Samaatar garuu deeggarsa argachuuf rakkataa turanii. Miidiyaan biyyoolessaa sagantaa Samaatar namoota muraasaa qofa irratti argaman darbee tamsaaseera. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Ugaandaa Muhoozi Kainerugaba Turkii waliin mari'achuuf haalduree doolaara biliyoona 1 kaa'anii yeroo mara dubbii falmisiisaa fi ifatti dubbataniin kan beekaman ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Ugaandaa CDF Jeneraal Muhoozi Kainerugaba mootummaa Turkii waliin marii kamiyyuu osoo hin jalqabamin dura doolaara biliyoona 1 tilmaama shilingii Ugaandaa tiriliyoona 3.8 akka kafaltu gaafataniiru. Yeroo mara dubbii falmisiisaa fi ifatti dubbataniin kan beekaman ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Ugaandaa CDF Jeneraal Muhoozi Kainerugaba mootummaa Turkii waliin marii kamiyyuu osoo hin jalqabamin dura doolaara biliyoona 1 tilmaama shilingii Ugaandaa tiriliyoona 3.8 akka kafaltu gaafataniiru. Jeneraal Muhooziin gaaffii kafaltii guddaa kana kan dhiyeessan marii Ugaandaa fi Turkii jidduutti karoorfame waliin wal qabatee akka ta'e beekameera. Maallaqni kun doolaara biliyoona 1 yoo ta'u kafaltii kana malee mariin dippiloomaasii kamiyyuu akka hin eegalamne ifa godheera. Jeneraalichi bal'ina kafaltii kanaa ifatti kan hin ibsine yoo ta'u xiinxaltoonni garuu gaaffiin kun waliigaltee waraanaa yookiin daldalaa kanaan dura biyyoota lama jidduutti taasifameen kan wal qabatu ta'uu mala jechuun tilmaamaniiru. Yeroo Turkiyaan baha Afrikaa keessatti dhiibbaa isii babal'isuuf yaalaa jirtu kanatti gaaffiin maallaqaa guddaan akkasii kan hariiroo dippiloomaasii biyyoota lama jidduu jiruuf qormaata guddaa ta'a jedhame eegama. Jeneraal Muhooziin ilmi pirezidaantii Yuweerii Museveenii yaada miidiyaa hawaasaa irratti kennaniin imaammata alaa biyya isaanii irra deddeebiin raasaa turaniiru. Gaaffiin Turkii kun hariiroo biyyoota lamaanii Ugaandaa fi Turkii jidduu jirus dhiphisuuf danda'a. Siyaasa naannoo baha Afrikaa keessatti ijjannoo fi marii Ugaandaa irratti kallattii haaraa fudhachuu akka malus himama. Gaaffiin kun miidiyaa hawaasaa irratti mata duree ho'aa ta'eera. Gariin ijjannoo jeneraalichi dantaa biyyattii eeguuf tarkaanfii ija jabinaa fudhatame jechuun kan deeggaran yoo ta'u kaan ammoo haala maallaqa ulfaataa akkasii seera dippiloomaasii cabsuu fi hariiroo miidhuu jechuun qeeqaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.